Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti himuun kan faana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhumuugaa keessatti faannoon Amaara lola qotee bulaa Oromoo irratti baneen nama 2 madeessee jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Lola guyyaa kaleessaa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhumuugaa ganda wasan kurkuritti faannoo Amaaraa fi Oromoo gidduutti taheen namni 2 Oromoo irraa madaa'uu jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Taatee lola kanaatiin wal qabatee faannoon Amaaraa halkan magaalaa Shawaroobii irraan wal guuruun dhaadannoo dhageessisaa osoo gara aanaa Jillee as deemaa jiranii maanguddoon akka ofirra deebisan dubbatu maddi keenya bilbilaan dubbisne kuni. Taate makanaan wal qabatee aanaa Artummaa Fursee Riqichaa Jaarraa irratti liyyuu haayileen Amaaraa akka Oromoon halkan waliif hin dirmanneef maqaa nageenya eeguu jedhuun karaa cufanii akka jiran bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Akka maddi keenya kun jedhutti kaayyoon jaraa achi fagoo waan ta'eef uummanni keenya wal qopheessuu fi wal quba qabaachuu akka qaban ergaan jedhus darbee jira. Biyya baraaruuf daandii nagaatti deebi'uun murteessaadha jedhe KFO'n bal'ina isaa Abdallaamee waan qindeeffate qaba. Biyya baraaruuf daandii nagaatti deebi'uun murteessaadha. Haala yeroo irratti ibsa koree hojii raawwachiiftuu Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO. Koreen hojii raawwachiiftuu Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO'n walgahii idilee gaafa tokko ji'a 8/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeesseen haala yeroo ammaa biyyee fi uummanni keenya keessa jiru gadi fageenyaan erga irratti mari'ateen booda ibsa jennoo armaan gadi baaseera. Tokko koreen hojii raawwachiiftuu dursee kan irratti mari'ate wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jiru irratti KFO'n yeroo adda addaatti wal waraansi kun mariidhaan dhaabbate qaamoleen wal waraanan gara dirree siyaasaa dhufuun Oromiyaa fi uummata keenyaaf nagaaf tasgabbii akka buusan gaafachaa tureera. Kora lammaffaa dhiyeenya godhame irratti waamicha nageenyaa kana sagalee guutuudhaan mirkaneessuun dhaamsa dabarsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee wal waraansi kun bifa ammaatiin itti fufuun duulli haaraan mootummaan labsamee jira. Duulli waraanaa yeroo ammaa mootummaan labse kun abdii nageenyaa xinnoo uumamtee turte kan deebisee dukkaneesse Oromiyaa fi biyya guutuu gaaga'ama dabalataaf kan saaxilu malee furmaata waaraa akka hin taane irra deebinee akeekkachiisuu barbaanna. KFO'n akkuma irra deddeebiin ibsetti wal dhabdeen humnoota lamaan jidduu jiru bu'uura siyaasaa kan qabu yoo ta'u furmaanni isaatis kallattii siyaasatiin ta'uu qaba jennee amanna. Kanaafuu mootummaan maraamartoo duula shanii balleessuu waggoottan darban labsaa ture hangammaatti balaa malee furmaata hin fidin kana keessaa ba'uun akkuma kaaba biyyattiitti eegale Oromiyaattis wal dhibdeen jiru nagaan furuutti akka fuula deeffatu irra deebiin waamicha dhiyeessina. Loltoonni gama lamaaniin wal waraanaa jiranis uummata nagaa fi qabeenya isaa akka baraaran gaafanna. Sadaffaa irratti koreen hojii raawwachiiftuu dhuma irratti kan mari'ate qaala'insi jireenyaa guyyaarraa guyyaatti hammaachaa deemaa jiru irrattidha. Gatiin midhaan nyaataa, kiraa manaa, boba'aa xaa'oo shanyii fi shaqaxa adda addaa saffisaan garmalee dabaluun uummanni irra jireessi sadarkaa nyaatee buluu daarabuu dadhabuu fi da'oo bulmaataa dhabuu irra akka ga'u taasisee jira. Sababni guddaan qaala'insi jireenyaa kana fide wal waraansa siivil waar biyyattiin kallattii hedduun keessa jirtudha. Wal waraansi kun biyyattiin nagaa fi tasgabbii dhabsiisuun daldalli biyya keessaa fi alaa akka gadi bu'u oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa fi warshaalee akka hir'atu investimentiin biyya alaa irraa dhufu akka haphatu bajanni mootummaa misoomaaf ooluu malu waraanatti akka qisaasamu sababa qoqqobbiitiin galiin bifa gargaarsaa fi liqiitiin argamaa ture akka addeqitu yookaan hir'atu ta'uutu dinagdee biyyattii kufaatii hamaa irraan gahe. Dhugaan jiru kana ta'e osoo jiru mootummaan itti gaafatamummaa jalaa of baasuuf quba isaa gara daldaltootaatti qabaa jira. Kun yeroodhaaf xiyyeeffannoon uummata rakkate mootummaa irraa akka garagalu yoo fayyade malee dinagdee biyyattii saffisaan jigaa jiru baraaruu fi qaala'insi jireenyaa samii tuqe to'achuuf faayidaa hin qabu. Falli jiru wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jiru saffisaan dhaabuun wal dhibdeen jirtu qawween osoo hin taane ilaa fi ilaameen furuutti qalbii deeffachuun biyyattii tasgabbeessuu akka ta'e KFO'n cimsee amana. Walumaa galatti rakkoo nageenyaas ta'e qaala'insa jireenyaa biyyattii goolaa jiru furuuf falli jiru wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran dhaabuu garaagarummaa siyaasaa jiru lolaan osoo hin taane mariin hiikutu deebi'uu akka ta'e
KFO'n ammas irra deebi'ee hubachiisa. Kanaafuu mootummaanis ta'en qaamoleen hidhatanii socho'an gara dirree marii fi nagaatti deebi'uun kufaatii dinagdee dararaa uummata daran hammaachaa jiruu fi diigumsa biyyaa as deemaa jiru akka hanqisan waamicha dhiyeessina. Koree hojii raawwachiiftuu KFO eebila 2014 akka lakkoofsa Habashaa. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kallattii maraan irratti baname qolachuun injifannoo guddaa galmeessee jiraachuu ibse. Opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun qindoominuu humnoota mootummaa federaalaa fi naannoleetiin waraanni guddaan Oromiyaa irratti ergaa labsamee bubbulee jira. Labsii waraana kana hordofe ammoo keessumaa zooniiwwan kibbaa giddu galeessa filixa Oromiyaatti wal waraansi guddaan humnoota mootummaa bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jira. Eebila 10 bara 2022 waraana jabaa zoonii kibbaa giddu galeessa Gujii fi Gujii lixaatti geggeeffamaa ooleen waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti baname qolachuurra darbee injifannoowwan gurguddaa galmeessuu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii bahaa keessa deeme tokko kan ta'e Kibraan Soddon Booro duula opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun narratti baname ofirraa qolatuun jira, diinas akka gaariitti adabaan jira jedhe. Dheengadda ganama bariirraa eegale lola kallattii 4 irratti baname waraana jabaa iddoowwan Maalkaa Lammii, Maalkaa Gubaa, Maalkaa Kuulee fi Maalkaa Roqaa jedhamutti geggeeffamaa oole irratti injifannoo guddaa goonfachuu kan ibse Kibraan Soddon Booro waraana mootummaa bilxiginnaa bobbaase 168 fixu dhibbootaan kan lakkaa'aman madeessuu fi 3 booji'uu lola gama hundaan irratti baname qolachuun gama dubbii himaa idil addunyaa waboo Odaa Tarbiin beeksisee jira. Sinaayipera kilaashii ammayyaa EKM boombii fi rasaasa garaa kumaataman lakkaa'aman dabalatee hidhannoo waraana fi meeshaalee qunnamtii hedduu booji'uus ibsee jira. Loltoota waraana keessatti booji'amaniif wal'aansi barbaachisu dhiyeessuu qabiinsa namuusa waraana eeggatee taasisaa jiraachuu ibse. Koonyuma Gujii bahaa keessa kan socho'u Kibraan Odaa Adoola gama isaatiin aana wadaraa fi ganda Gooroo dararaa gidduutti waraana bilxiginnaa konkolaataa 14 nagallee irraa ka'uun waboo adamsuuf deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota bilxiginnaa 13 battalatti ajjeesuun 15 ammoo madeessuu ibsee jira. Aana Gooroo Adoola magaala dadarseenuun tarkaanfii fudhateen loltoota bilxiginnaa 8 ajjeesuu 11 madeessuu ibsee jira. Gandichumatti tarkaanfii marsaa 3ffaa fudhateen loltoota bilxiginnaa 10 ajjeesuun 7 madeessuu beeksisee jira. Kibraan Odaa Adoola lola dheengadda yeroo garaagaraatti taasifame kanaan injifannoo jabaa argachuu kan ibse wayita ta'u lolli waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota bilxiginnaa gidduutti Gujii gama bahaan geggeeffamu kunis itti fufee jira. Gama biroon achuma zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo Koonyaan Gujii lixaa kaleessaa fi dheengadda humnoota mootummaa bilxiginnaa federaalaa fi naannoleetiin bobbaafaman waliin lola jabaatti turuu ibse. Koonyaan Gujii lixaa Kibraan Gumaa Baasituu Losuroo eebila 9 bara 2022 ganda Qidaadii jedhamutti humna naannoo olirraa waboo adamsuuf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen 10 kan ta'an fixuu fi 17 madeessuu ibsee jira. Humnoonni kunneenis uummata Oromoo uummata ollaa barootaaf nagaa wajjin jiraataa turan walitti buusuuf isaan tattaaffataa jiranidha jedhe. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaasiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.